Ani waan biyya diigoo isi fakkaadha moo ijaaruu fakkaadha? Babar waan biraa osoo hin taane haati Faaxee amma waa maraaf iyyuu waa hedduu nu taati. Isinii galee Jiimii kaastillee waan ta'eef. Gaafa san caammaa Sana kuna baraana suuteesiiti yaa'a. Badee. akka taphataa Baarsaa fi Unnaa kan deemaaraan maammee sagalee isaa dhageetu hin deemne tola soddaa. Waan jetta hin deemna. Waa'ee fuudhaa kanan jaalattanii miti. Waa'ee fuudhaa kana. Namni laala namni na fuudhuu barbaadu naa waliin Hinaafe Mubaarak ufii hinaafe haati Faatee hin taate. jaalachuu barbaadan gara fuuldurallee isinit dhaama feetan jaartii lama qabaadhaa sadii qabaadhaa fedha singilii ta'a. Mubaarakiif baabaa Nuraddiin hin gaafatina waa'ee kiyya sharrii malee keerii takka baan dhageettan. ani amma yoo barbaachisaa ta'e chaalenjiin kunillee narraa ka'ee akkasuma bakka ambaasaaddarummaan tunis narraa kaatee miidiyaa kanallee guutumaan guututti irraa galuu filadha. Maaliif? Yoo ati arbaaba keenyatti arfaffaa ka heerumtu taate. Bikii keessa nan galchin. Wallaahi nama aarsaa erga abbaan barbaade maal Anamma waraqata UN ka biyya kanaa waliin malee isaa ammaatti kafee ka'ee akka Dubaay deemu nan godhin likii keessa nan galchin. Paaspoora ergi bakka eebba kiyyara dhufta abshir. Likii keessa nan galchin. Badaa Paaspoora qabdaa arabaatti. Baasa bora. arbaaba wallahi mucayyoon tun beeytani waan jetterraan gortu ani wallahi amma namni gariin qalbii godhaa waan kana dhugaa gooti mucattiin tun ta'a gad. Baata qalbiira jira gara waan dhugaarra jirra durayyuu. Sila arbaaba dhugeeffatuma eddamoo. Sanuu bara bakka umusudeessi jirtu dubbataa jiranii iyyuu. Ama beesi baata baadhaa obicha be musudeessi wata kara koon hin jiru. Abruun. Ani garuu yoo approovin ka dhufuuf taate paaspoortii yoo isin ka argattu taate akka nama argitanii Naa deebisa waan akka yaadina. akka nama biyyi takka kaartaa irraa haaqamtuu sanitti chaalenjii kanallee narraa haaqa. Naa baaba Nuraddiin taa miira keessa nan galchina taa. Miira waliin haa eenyu taa. Nama kuma gayaa jira nama 888 mee abboo gadaa istiidiyoo kana guddisii fooloo haa godhani. Uummanni na jaalata ka akkuma hawaasni lafarraa na jaalatu ka hora miidiyaallee osoo ol bahillee ani feemasummaa du barbaade isin caala feemasii ta'uu danda'a. Okkoon argitanii kun amma iyyuu jechuudha bar maqaa keessaniin bar nama meeqaati daawwatamu. Jaalamalee jibban argitan. Maa dubbate siin jechuun eegaa ban si argu saalfadheen ni seeman barbaanne ta'a jedhee manni si malee wallaahi ni taata feemas. Allah. Ilaala arge jedhe gandi kenna tokko yoo mammaako amma bar promooshinii teena tana achi ilaalan argine kuno isinuu laalanii kuno wallahi nuti amma fooloo baay'isuuf osoo hin taane akkaatama kana. Manaan boobee duraas nama sodii ture nama sodii taa'e mana jalaatee ga'ee mana godhee jirte jammanii keessa taa'ee mana keessa dalagee jechuudha. Garuu baddaa ilmaatiin dhibaa irratti jecha sokkoleetaa tokko natti raawwatamu. Adeemsa haasawaa waliin yeroo haasawaa kolfasiis taphatti fakkaata guustii mana haasawaa taphatti fakkaata uummatatti. Garuu egaa kun fakkeeffamuun koo maaliif nuti obboleeyyan wal gargaaruu kan keessaa yoo barbaanne ani bornoo haamsii tokko nyaatee waa sassatee gadi beektaa. Walitti qoofamu koo waliin. Jettee amantii jijjiirratti Ahmadiin. Miti ijoolleen maraataa dhaan jedhanii miira keessa kan jedhanii maraataa hojiin hojjetu maal jedhanii biyyatti kan jedhan jedhan aina haadha miira keessa. Amma miira keessaa baateer taare. Amma miira keessaa beenyedha ganameen egaa sheekoliinis immoo manni kun fakkeessituu bittaadha. Sheekolii keenya malee beektaa sallaa wala sana namni sunnaa rasulaa hordofaa tokko hin jiru. Fakkeessituu bichaadha lagi dhugaa rabbiisitti himan. Uummanni har'a uummannas fayyaas maraacha uummanni miidiyaa kun. Uummanni miidiyaa kun fayyaa nama maraacha beektaa. Ani immoo beeku isa namni garaa wal kaatu beeku baasoti manni badda dhugaa rabbii. Gistiin nama itti himan. Sababii kana aman jibbame sababii kana aman tuffatame maaliif waan akka dubbadhu akka dubbadhu akka irratti mormaa hin qonna baan maaliif dhugaa irratti jechuudha nama sobuun jaalladhu dhugaa watti kanaan naa immoo namni hin jaallatan waan sobni hin jechuudha maaliif dhibee kan kana duniyaa kana beeka maaliif isa rakkatee dallaallee bakkeetti dallaallee kuma dhibbaa fi nyaattee fidee bakkeetti nagattee namni hundi beeka kuma dhibbaa fi nyaattee biyyaa fidee bakkeetti nagattee dallaallee Itoophiyaa jechuudha kaa dura majammaraa sanaa achitti hojii tokko seenee hojii sanaa ta'uu illee masmaa'ina waraanee sadii mana hospitaalaa ture. Ijoollee mana hospitaalaa ijoollee shamarranii gargaaraa turte. Sagalee taate jechuudha.
Gaafa viidiyoo ta'e nalagee waraabee gadhiisu addunyaa irraa kan wal gaheetti maaliif dhibeen koo kana gaa wanti gadhiisee addunyaa kun fayyaa namarti kan rakkina koo kana dhibee koo kana addunyaa kun bartee naa gargaara toliin gadhiise viidiyoo sana asirree waraabee maaliif ana walee masammaa nama hunda jibba egaa jibbame mucaan kun erga badee hojjete mubaarakiin ilaalan ni suumanni kun mucaan hoo miskiinaa seedan ilaalan viidiyoo sana irratti hojjetee gadhiise. Fitattee Ahmadiin. Fitattee. Anaasaa nama addaa fitiin jaalatu beektaa? Dubbadhu bireessa yoo kabajamee uffata. Amma dorgommii aartii irra jirra. Haadha walumaan fataa jedhaa walumaan turraa yoo barbaade nu bira turuu dandeessaa. Mee aartii yoo jennu nuti warra nashiidaa danda'u warra as keessa jirtan hundi keessan piliis gadaa reesturaantii fooloo godhaa as keessa jira. Hundi keessaniyyuu fooloo godhaa. 50 seenuuf nama 700 qofatu hafe warri itti makamin hundi keessaniyyuu gadaa reesturaantii Dubaay kan jiru jechuudha. Hundi keessan fooloo akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha. Mee aartii keessaa ati yoo barbaadde nashiidaa yoo barbaadde sirba yoo barbaadde baaroo waan barbaadde waan sagalee kan kee sagalee ajaa'ibaa baay'ee bareedaa qabda yoo haasoftu yoo sagaleen kee dhandhama wayii qaba beektaa. Kanaaf mee waan barbaadde nuu jedhi sagalee keetiin. Osi guddisaa. Waa'ee hojii gootee dubbadhu. Waa'ee hojii gootee dubbadhu. Ani sagaleedhaan nu affeerii siin jedhu. Sagaleedhaan fakkeenyaaf egaa waan inni hojii hojjetaa geeraru tokko. Geerar ishee. Tokko lamarraan gulaal kulli labaaf ashankaanti kaarru fitirri isilli tokko lamoo bettinal ta'e buqqifat arraagessaa laaqachuu kaas karaa jiru. Iftaa jirti. Moleertaa. Asli ini jadi beta jadi kan. Ini. Boleh tiga nyata ko. Boleh berarti dekat. Ya. Boleh berarti dekat. Kote. Nada wati rufte ta. Nada bosu rufte. Nada wati rufte kono ngana. Kote bosu rufte. Yo. Egaa maal jettu obboleessa kiyya? Indee yoom nu affeertu barbaadna Ahmadii sagalee keetiin. Sinaffeedhaa qoy. Abdiidha. Amma waan No. Ancafaraan jenne sagalee isaatiin jedhe malee. Qoy. Egaa amma sagalee kanas Kabajamtoota miidiyaa keenya Dhugamaan bara sagalee keenya paaworii guddaa qaba bara Ahmadiin. anamma sirbaaf silaatuun boromsara dhe sirba sirbuuna danda'a. Garuu immoo gaa sirba kana walitti hidhee guddamee kana waan hin hojii hojjedhu akkaataa hojii kootii sirba malee waan hin maatii qabareedaa naannoo sababii kanaan naan hin danda'u jettaa sirba guddaa baay'isee sirbuudhaaf. Abdiin qaba garuu akka sirbee kan booda addunyaa kanatti beekamu abdiin qaba. Baratee kan ta'uudha jechuudha. Dhugaa ta'u. Egaa ammatti barattu biyya bakka hojjetu biyya bakka. Amma namoota si bira jiran sanii callisaa hidhii yeroo tokko. callisaa hidhii ati sagalee keetiin nu affeeri. Ayyeshi. Guys, tafa bora shel kopini kubera tukapata sel. Naasanii. Shubha sisa kanatu خلاص خرا لما نوفر. Egaa amma maal sirba maal isin affeeru? Sirba miti hasan. Sagalee keetiin. Sirba tokko isin affeeru sirba namaati isin affeeru. Sirban jaalladhu. Jitaa lina manne sambalee jidaati boraafanne beekamiin dagannare jaalala ijoollummaa waliin barre simalee heetu ofumaaf nu eeguu fakka looni saddaan hin baanu dhiigaaf ooni. Walirraa kolon deebisaa kun. Jalaa wayiin qaba xiqqoodhaan hin biyyaadee. Jedhi kaa seeraan inni kana jechoota keedanii zimalee weedanii dhaabanii seeraan jedhu wali aansee. Ayyaa anamma beektaa sirba kana walitti taasisee wanti yaada guddaa qabuu fi walitti taasisee harkaa babbale malee sirba danuu of keessaa qaba bulamii jedhu. Sirba onnaa beektaa ishee. Sirba onnaa eenyu maqaan isii Nafiisaa. Jimmamoo daajabanaa manni kee jibbamoo jaalalaa yaadni kee kan dhusan beektaa. Jibbamoo jaalalaa yaadni kee yaadni koo anoo dhufaan jira.